agartuu warra qajettee. Si. Yaa filmi haaraa sana baay'eeteetta. Jecha sana wajjin maal godhaa turte? Namichi sun namicha ollaa kiyyaati. Ollaa keeti? Natti sobi. Garuu kan hin agarre eenyu kana Austraaliyaa keessa. Amaana sana. Maayyaa ni fakkaate olaantu. Amma gadaan keessa jiru kanaa bara. Inni bareedaa ture. Ati namni keenya afaan muuziqaanis, diraamaa, fiilmiinis hin jiru. Osoo hin jiru. Akkaan hin jirre. I don't know why. I think maal seete rakkoon jiru namoonni itti dararamanii horii ofii yeroo ofii itti dhabanii muuvii kana baasu. Muuvii kana moo baasan namni hoo sirraan binne artii ofii namni hoo bitatee hin guddifanne aadaa ofii namni hoo artii kanaan I mean social development barbaachisa. That means we need to bituu qaba. Hoobinne malee namichi sun lammata producing godhu jechaadha. And ummanni tokko akka ummataatti jiraachuudhaaf we need obvious social economic and obvious politics but karaa it plays the role guddaa taphata karaa social politics. Maal? Guma durii sirbina. Har'a maaloo hojii ejaan. Biyya akka fiilmii kanaa akkamiin ta'an ijoollee baay'ee masalaa ta'uu baasaa jiru. Garuu rakkinni keenya waan kana hin deeggaru kaa'amee jabaadhaa jennee qarshii keenyaan akka isaan waan kanatti fufanii hojjetanii goonu. Namoonni baay'ee maal godhu? Nama tokkotu bitaa bakka digdamatti dhaqanii waraabu. Karaa fi namni beeku beektaa karaa fiilmii afaan guddata beektaa. Kan biraammoo wanti maal seete seenterii tokko hudoo qabaanne gaariidha jedhee yaada. Maaliif amma for example waggaa 10 booda duuba odoo you see the Bollywood Indian movie yoo argite namni hin argu amma olaante there are 2 millionaires namoonni isaanii isaan dhiisiiti nuyyuu warri gosaan biraa taane afaan influence godhanii bituutti jiru. And I think kun kan godhe maali isaan artii isaanii guddisuuf rakkan. Waan jette kanaaf beektaa afaan Oromoo fiilmii baramin jira. Agarsiisuun nurra muuziqaas ta'ees faarfannaas ta'ees waan afaan hojii wal qabatee deemu jabeessuun nurra. Meeqaan si godhaa? Ani barnoota keefituun barbaadee fuudhu. Deem barnoota maaliiti? Seeni dabtara kanaas gad. Deem ol seeni. Seeni. Gosa xunnootu afaan fiilmii entertainmentiidhaanii afaan isaanii bal'atee aadaan isaanii guddataa. Akkamitti abbaa manaa kee dhiistee nama beekne galtee teetta? Nama beekne abdii umurii goomutu. Haala jala. What's going on? Yeah, just why film afaan Oromoo dubbachaa maaliif namni keenya bituu entertainmentii kana maaliif seequu sodaataa inniiti. Afaan keenya afaasaa jirratanii afaan keenya guddisuuf akka dandeenyu iddoo baay'eetti jecha adda addaa baay'eetu jira. Argitee Oromiyaan immoo akkuma beektu baay'ee bal'aadha. Warri kaaba jiranii inni lixa jiru hin beeku. Kanaaf argitee karaa fiilmii keessaa karaa muuziqaa keessaa afaan adda addaa jecha adda addaa baraadeen wal guddisaa deemna. Kan afaan mari'achaa jiru. Semua asal karaa kam deemna maaltu nu wayyannee kun waanis asuma stage irratti waan tokko tokko hojjetaa dhufan isaanis just we decide to get involved. That's great. What are you doing? Shall we not? Let's go. Starbucks. Where's Starbucks?